Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV. Har'a kan nuti wajjin ilaallu 2.2 irraa kaanee graphical method of addition of vector into dimensional motion kan jedhutu kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Paartii kana keessatti graphical methodidhaan vectorii tokko akkamitti walitti daana kan jedhu wajjin ilaalla. After completing this section, you should be able to erga chapterii kana yookiin sectionii kana xumurtee booddee warreen armaan gadii kanatti qabachuu qabdudha yookiin kanatti beekuu qabdudha. Tokkoffaa irratti define the term resultant vector. Resultant vectorii jechuun maal jechuu akka inni ta'e termii isaanii ibsita yookiin define ni goota jechuudha. Itti fufee explain the geometric method for addition and subtraction of vector in the plane. Plane tokko irratti geometric method fayyadamnee akkamittiin walitti addition goona yookiin walitti daana akkamittiin immoo subtraction yookiin walirraa dhisna kan jedhutu wajjin ilaalla jechuudha. Itti fufnee apply geometric method of addition of vector to find resultant of vector in the two dimension. Geometric method addition of vectorii apply ni goota. Maal barbaadudha? Resultant vectorii barbaadudha fi geometric method fayyadamtee vectoroota walitti daata. Kunis 2 dimension motion keessatti yookiin sochii 2 dimension jechuudha. Achittidha jechuudha. Itti fufnee brainstorming question kana wajjin ilaallu. Kuni gaafiin gara jalqabaatti dhufu kun maaliif fayyada? Akkasinii wanta tokko yaadattanii yookiin akkasin gasii gootaniif jechuudha. In grade 10 physics, you have studied the property of the vector in one dimension. Kutaa 10ffaa keessatti ati amaloota vectorii one dimension keessa jiranii maal gooteetta? Qo'atteetta yookiin baratteetta kutaa 10ffaa keessatti jechuudha. It is possible to add to vector quantity such as displacement vector we do with scalar quantity like mass. Nuti vector quantity lama akka maasonni yookiin scalar quantity walitti daamanitti walitti dabaluu dandeenya. Danda'amaa jedhee nu gaafachaa jira jechuudha. Share your answer with your classmate. Deebii kee eenyu wajjin hiriyoota kilaasii keetii wajjin deebisii yookiin mari'adhu jechaadha. Asirratti vectoroota kanatu walitti dabaluu dandeenyu yoo isaan maal ta'an qofadha. Quantity wal fakkaataa hin qabaatanidha. Quantity kana jennuun fakkeenyaaf inni tokko meetir per second squareedhaan jira inni ta'e inni kan biraan immoo meetir per secondidhaan jira inni ta'e jarri kun lama walitti dabaluu hin danda'an jechuudha. Kana jechuun yuunitiin isaanii garaagara wanta ta'eef walitti dabaluu hin danda'an. Fakkeenyaaf kan acceleration fi kan acceleration meetir per second square yuunitiin isaa kan forcii inni fudhadhe immoo forciin immoo niwutonidha. Jarri kun lama walitti dabaluu hin danda'an jechuudha. Kanaaf hin danda'ama jedhee nu gaafachaa jira jechuudha. Kanaaf it is not possible jechuudha akka hin danda'amnedha. There are two ways commonly used method employed to determine the vector sum of two or more vectors. Karaa gurguddoo lama jechuudha kan nuti summation vectorii tokko yookiin resultant vectorii tokko karaa nuti itti barbaannu karaa lamatu jira. Karaa gurguddoo lamatu jira. Inni tokkoffaan the two methods that we will discuss in this unit are graphical method and analytical method of vector addition. Meetodota yookiin tooftaa nuti ittiin vectorii tokko walitti daanu lamatu jira isiniin jedhee gurguddaani. Inni tokko graphical methodidha. Inni kan biraan immoo analytical method kan jedhudha. Chapterii kana keessatti warreen kana wajjin ilaalla. Amma gaa kan nuti wajjin ilaallu graphical methodidhaan akkamittiintu vectoroota walitti addition gochuu dandeenya yookiin walitti dabaluu dandeenya kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. In your physics lesson, grade 10, you have learned about vector in one dimension. Gubbaatti akkuma kaafne
grade 10 keessatti vectorii one dimension isaa baratteetta jechaadha. Here we are going to develop further the concept of vector into dimensional. Gara caalutti immoo nuti two dimension motion itti dabarree ilaalla jechuudha. Chapterii kana keessatti kan nuti wajjin ilaallu, which in physics has physical representation and importance in our daily lives. Sababiin isaa immoo two dimensionii sababii nuti wajjin ilaalluuf immoo physically representation yookiin agarsiistuudha jechuudha. Agarsiistuu tokko wanta taatee fi akkasumas jireenya guyyaa guyyaa keenya keessatti baay'ee barbaachistuu wanta taatee fi maal goona nuti representii goona jechuudha. Two dimension motioniitiin jechuudha. Graphical method of vector addition give visual understanding of vector and it is commonly used in navigation. Maal jechaadha? Graphicaliitiin vector addition tokko mul'isuun maaliif gargaara? Akka nuti wanta tokko visualize gochuu dandeenyu yookiin yaada wanta tokko dafnee akka nuti galfachuu dandeenyuuf nu gargaara jechuudha. Understanding keenya guddisa jechuudha. Akkasumas navigation jechuun markaba galaana irratti jechuudha. Irra caalaa graphical representation kan vectorii kan inni fayyadu navigation keessatti yookiin galaana irratti jechuudha. Markaba garaa ittiin to'achuuf. Fakkii kanarraa akkuma argaa jirtanii point A kanarraa ka'ee makiinaan yookiin namni tokko isa kanatti darbee kana booddee B xumuree gara kanatti deebi'ee inni kun immoo resultant isaa ta'a jechuudha. Resultant vectorii kan nuti jennu kanadha. Resultant displacement jechuu ni dandeenya jechuudha. Maal jedhatti dhufe? Figure 2.5 represent a trip that start at point A then point B and ending at point C. Maalun jechaara figure 2.5 isuma amma gubbaatti ilaalle eessaa jalqaba start point isaa A irraa jalqaba isa booddee point B itti darba point B irraa ka'ee immoo point C irratti dhaqee xumurama jechuudha. Ending at point C. You see that total distance traveled for the whole trip is 1.2 km plus 2 km is equal to 3.2 km. Asitti waan tokko isinitti mee darbu inni namichi kun yookiin inni asii B bukkee dhaqee B biraa immoo C bukkee dhaqee inni kun total distaansii keenyadha. Distaansii walii galaati. Kanaaf 1.2 plus 2k dha jechuudha. Kan nuti walitti daanu yerootti kamitti yeroo distaansii ta'u garuu yerootti immoo displacement ta'u yookiin qaxxaamura gaafa ta'u haala kanaan jechuudha. Qaxxaamurri keenya isee kana taatii jechuudha. But what it is displacement from A to C. Displacementiin A dhaa ka'ee gara C jiru maal ta'a jedhee nu gaafata. How do you get the resultant displacement given displacement from A to B from B to C? Displacement nu kenname tokko resultant isaa argachuudhaaf calculate na jechuudha. Yookiin akkamittiin A dhaa gara B jira B dhaa immoo gara C akkamittiin jira jennee calculate na jechuudha. In this section we will discuss triangle law, parallelogram law and the polygon law of addition of vector. Chapterii kana keessatti vector representation karaa lama raawwachuu dandeenya jenna. Inni tokkoffaan graphicalidha. Lammaffaan immoo analytically yookiin arithmetic ruleetiin yookiin bifa lakkoofsaatiin yeroo ibsinudha jechuudha. Warra graphically jedhaman keessaa warreen sadan kana wajjin ilaalla. Triangle law, parallelogram law fi polygon law of addition vectorii kan jedhutu wajjin ilaalla. When two or more vectors are added, they must have the same unit. Yerootti vectorii walitti daanu unity wal fakkaataa qabaachuu qabu. For example, it does not make sense to add the force vector carrying unit Newton to the velocity vector carrying unit of meter per second. Maalun jechaa jira? Fakkeenyaaf forsiin fudhannaa innati forsiin suni
yuunitii niwutoonii of jalaa qaba yookiin niwutoonii qaba. Niwutooniin suni kan maalirraa adda? Kan veelositii irraa adda. Kan veelositii immoo meetir per sekendiidha. Yuunitiin isaanii differentii wanta ta'eef warreen kana maal gochuu hin dandeenyu? Walitti dabuu hin dandeenyu jechuudha. Addiishinii raawwachuu hin dandeenyu jechuudha. Iskalar obey the same rule. Iskalariinis haaluma kanaan kan inni seera kanaaf abboomama. It would be similarly meaningless to add mass to volume or density to time interval. Kan hiika hin qabnedha jechuudha. Fakkeenyaaf maasii fi vooliyumii walitti inni daana'inatti meaningless nu jalaa ta'a. Akkasumas density time intervalii tokkotti inni daana'inatti meaningless nu jalaa ta'a jechuudha. Graphical method of addition of vector involve the use of equal vector. Graphical method addition vector irratti maalodha kan inni include godhu yookiin kan baay'ee keessatti barbaachisaa ta'e use of equal vector tokko fayyadamuudha jechuudha. As long as its length is not changed, vector not alter if it is displaced parallel to itself. Yoo dheerinni isaa yookiin length isaa hin jijjiiramne ta'e vectoriin suni parallelii isaa hin jijjiiru altering godhu jechuudha. This process is known as translating vector. Adeemsi kun immoo maal jennee waamna? Translating vector jennee waamna jechuudha. Amma gaa tokko wajjin ilaalla. Triangle law of vector fi parallelogram akkasumas polygon law wajjin ilaalla jechuudha. Suppose a particle undergo displacement S1 followed by second displacement S2. Akka fakkeenyaatti displacementii lama qabna jennee kaanu S1 fi S2 qabna jennee kaanu. The final result in the same as the particle had start at the same initial point and undergo the same displacement. Maalum jechaara partikiloonni isaanii the same dha innati start point isaanii the same dha innati initial point isaanii jechuudha. Single displacement S nu kennuu danda'a. Single displacement S jechuun egaa resultant jechuudha. We call displacement S the vector sum or resultant. Kanaaf S kana maal jennee waamuu ni dandeenya? Resultant yookiin vector sum jennee waamuu ni dandeenya. S1 fi S2 immoo displacementidha. We express this relationship symbolically as follows. Haala kanaan S is equals to S1 plus S2. Haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. This can be shown graphically by placing the vector head to tail and then the arrow drawn from tail of the first vector to head of the second vector represent the resultant. Maalum jechaa jira? Yerootti vector addition triangle ruleetii walitti adii goonu heediidhaa gara teeliitti. Kana jechuun iddoon kuni heedii jedhamti. Heedii kanatti wanta biraa tokko dabala jechuudha. Teeliin itti dabala. Eegeesaa jechuudha. Eegeesaatti dabalee fakkeenyaaf asii gadi bu'aa inni ta'e vektoriin waan akkasii qaba inni ta'e haala kana itti daa jechuudha. Kana booddee maalan godhaa? Resultantii isaa immoo tail of the first fi head of the last vectorii gootiin godha jechuudha. Kanaaf haala kanaan itti safaraa jechuudha. Kan inni wal tuquu qabu warreen kana lamaan irraa gaafa ka'udha jechuudha. Haala kanaan kan nuti triangular law itti apply goonu vector addition irratti jechuudha. Istii fakkeenya kana wajjin ilaallu maal jedha fakkeenyi kuni? Kun S1 dha, kun immoo S2 dha. Gaafa adii ta'u S1 akkasitiin dhufe, S2 immoo head of the first vectorii irraa ka'ee teelii isaa wajjin walitti qaxxalame. Kanaaf akkamidha? Head to teeliidha jechuudha. Kan isaan wal qabatanii head to teeliidha kan isaan wal qabatan. Haala kanaan jechuudha kan isaan wal qabatanii iddootti ganaa. Kun immoo resultantii keenya. Resultantiin keenya immoo eessarraa ka'uu qaba? Inni vektorii jalqabaa eegee isaarraa fi eessatti immoo dhaqee dhuma
mataa veektarii isaa lammaffaa irratti dhaqeedhuma jechuudha. Haala kanaan kaasuu danda'uudha qabna. Inni kan biraan parallelogram law of vector addition dha. Parallelogram immoo akkamittiin fayyadamna? Two vector can also be added graphically by constructing a parallelogram using the vector as the side of the parallelogram. Vectoroota lama graphically walitti nidaanennate kanas parallelogram law fayyadamneeti jechuudha kan nuti ilaanu. Kunis saayidii paralleloogiraamii sanaa fayyadamuudha. Fakkeenyaaf veektoroota kana jira ture, kana lamaan qabna turre. Kun distaansii keenya warree walitti nu fiduudha. S keenya jechuudha. Kunis S1 dha, miseessituu ta'uu danda'a jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan inni rizaaltantiin uumamuu qabu. Kanaaf egaa fakkeenyaaf sila kana duwwaa ture innate, kana duwwaa ture innate, nuti immoo jalqaba maal isaa kaafna? Rizaaltantii isaa kaafna. Rizaaltantii isaatti daballee warreen kanatti daddaballa. Kana booddee guutuu nuu ta'a jechuudha. Kun asirraallee argachuu dandeenya jechuudha. Itti fufee maal jedha? When we need to add more than two vectors, we must start with one of the vector and then place the tail of the next vector to the head of the first and do the same until all the vector included. Maalun jechaara veektoroota lamaaf sanaa walitti daaran yennate jalqaba teelii sana fakkeenyaaf kana yennate akka teelii biraan dhufee kanatti qaxxalamuufani haala kanaan ka'a jechuudha. Kanas veektorichi hundumti isaa amma ni dhumutti kan inni akka sanaadii wal godhan godhu jechuudha. The vector drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector represent the resultant. Maal nutti agarsiisa gaa kuni? Warreen haala kanaan wal qabatanii jiranii rizaaltaantii nutti agarsiisu jechuudha. Kunis tail of the first fi head of the last vectorii nutti agarsiiseera ta'ennaani rizaaltaantiidha. Tailii, headii, the first fi the second yookiin last vectorii nutti agarsiiseera ta'ennaan rizaaltaantii jenna. This known as polygon of law of addition of vector. Kan ammoo seera polygon law jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf veektoroota kanatti faffaca'ee jira innate foormulaa isaa haala kanaan kaa'uu dandeenya. Haala kanaan faffaca'anii jiru innate ittaadii gaafa goonu gaa maal ta'a kun yookiin addiishinii isaa gaafa raawwannu kun eedha. Eettaansee een kun haala kanaan sararame ittaansee bii jira bii kana haala kanaan itti ta'e ittaansee siitu jira siin haala kanaan itti ta'e ittaansee diitu jira diin haala kanaan itti ta'e. Kanaaf isheen kun laastii veektariidha. Veektarii ishee isitti kanadha asirratti dhuma. Inni kun immoo inishaalii veektarii keenya. Kana booddee maal jedha isitti? Maal jedha? Vector drawn from the tail of the first. Tailii the first kan jennu iddootti kanadha. Kana booddee to the head of the last vector. Headii last vectorii immoo isa kana jechuudha. Warreen kana lamantuu haala kanaan wal qunname rizaaltaantii nuu kenna jechuudha. Rizaaltaantiin isee kana taatii jechuudha. Aktivitii jijjiiruu kana yennoo hojjettan baay'ee gaariidha. Itti fufnee gaafa ilaallu subtraction of vectoriidha kan nuti wajjin ilaallu. We can subtract vector as well as add them. Akkuma walitti da'uu dandeenyu walirraa hir'isuu ni dandeenya jechuudha. Recall that minus b has the same magnitude as b but opposite in direction. Minus b jechuun kallattiidhaan garaagaraa garuu ammaan wal qixxee kan ta'anidha. Veektoroota lama ta'anii bidhaaf minus b opposite direction but the same magnitude dha jechuudha. Subtracting a vector is the same as adding a vector
of the same magnitude but opposite direction. Subtracting vectorii jechuun vektoroota hamma wal qixxee ta'anii garuu opposite direction qaban walirraa hir'isuu ni dandeenya jechuudha. We define difference a minus b of two vector and b to be vector sum of a and minus b. b ni summation a fi b tu jechaa jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan a minus b a plus b. Haala kanaan kun a dha kun b dha. Kana booddee haala kanaan adii walitti ta'a jechuudha. Direction isaa nama jijjiirame jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Kana fakkaata ture barnoota narraaf qabadhee dhufe exercise yookiin review question 2.2 irra jiru. Wajjin nuti hojjennee tola garuu qobaamatti qabadhee kanan dhufata waan wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jedha. Paartii itti aanu immoo kan nuti wajjin ilaallu algebraic method of addition of vector into dimension kan jedhutu wajjin ilaalla jechuudha. Waan wajjin turtaniif ammas irra deebi'e.